Naannoo sanitti amma yoo barbaadan ji'a laman cufanii konnekshiiniin hin hojjetu. Namni amma yoo dawwale argattu halkan keessa sa'aatii jafa niitoorkiin hin dhufa. Sanuu niitoorkii baaleetitti gamaa dhufa. Niitoorkii zalaagii cufanii hin cufanu torbee tokko hin cufanii hin bananii guyyaa laman cufanii hin bananii akkasiin itti deemamu jiran. Iddoo amma aanaa waadara keessa raadena argachuu hin dandeetti. Waa takka. Niitoorkiin baay'ee rakkisaadha. Karaa yaa'u akka godina keenyatti ji'a lama kan ture baay'ee hin turre sirna bonkuma badee ture. Sunis yaa'u gaafannu sababa rakkoo nageenyaa tokko opereeshiniidha waan akkasii kanatu ka'aa ture. Ammallee walirra ciccitaadha jechuudha akkuma duriititti. Kana banachuun xiqqoo baay'ee ulfaataadha. Niitoorkii bichaa osoo hin taane amma naannoo keenya kanatti siimuma masmaraa baafachuudhaaf kan hin jirre ta'uusaati. Maali gaafa jettuun sababa rakkoo nageenyatis waan kana fiduun xiqqoo nutti ulfaateera waan jedhu kanatu nuufa. Barattoonni kutaa 12 qabxiin keenya dogongoraa minaamina waan jedhu kanallee iyyata garaagaraa kaasaa turanii asitti akka aanatitti iyyattoota kana qabxiin keenya dogongora qabaa qabxii sana akkaataa kanaan sirreeffachuu dandeenya jedhanii gaafachuudhaaf rakkoon neetworkii kan ture ta'uusaati. Sanirraan kan ka'e ijoolleen riimediyaalii seenuu danda'uu qabdullee kan jala tare ta'uusaa. Galama barana qabnayyuu turre sila haaluma amma sila kaafne kana wajji wal qabatee neetworkiin hin jiru amma ijoolleen televezyiinii jechuun gana akkuma sila kaafne daataa wanta wanta fayyadamuun dirqama ture. Nuyi kanas hin qabnu sababii kanaatiif immoo waajjirree waan jiru laalee haalli kun adeemsu jedhamee qoratamee wanti gamaggamaan godhamee gara lafa neetworkiitti gara barataaf mijatee barachuu danda'utti shifti gooneerra. Kanaaf amma 9 amma 11 qabna ammoo. Ammallee konneeshiniin siluma mootummaa hin jiru waggaa 3 oliif konneeshiniin akka magaalaa gamtaatti hin jiru. Kun deddeebinee iyyachaa qaama daddaadhaan iyyachaa kan turre furmaata argachuu hin dandeenye. Hin qabnu silkii sooshaal miidiyaa konneeshinii kan jedhamu siluma hin jiru waggaa 3 oliifi. Kan neetworkii rakkan bada ammallee erga dhufee ture hojii kan inni gahu malee neetworkiin tokko irraa citeetti kan inni jiru. Kanaaf tajaajila neetworkii kan bilbilaa hin qabnu jechuudha. Barsiisaan qophaa'inaallee ni jira, iskuuliin ni jira. Iddoo adda addaa irraa kan immoo googiliillee galanii seerchi godhanii waa hubachuudhaaf rakkoo waan ta'eef amma barana kana namni addanaatii qophaa'ina kan qorame tokkollee kan hin dabarre ta'uusaati. Kun immoo miidhaa amma teekinooloojiin adeemu kana keessa duubatti hafuu kan ka'e tokko barataan tokko milkaa'ina fuunsaa gadi guddaan itti dhagamee jira.